keessan jiraadha. Bara 1997 kan hin dhaladhe yommuu ta'u, bara 2003 makiinaa awutoobisiin narra bahuudhaan miila koo lamaan narraa kutee obboleettii tokkoon qaba. Obboleettiin koo na fudhattee hospitaala Jimmaa dhuftee barattoonni yuunivarsiitii hundi jaraayyuu miila koo taphatanii opereeshinii Jimmaa guyyaa 9 galee guyyaa 9 galchanii achitti natti taphatanii nama na gargaarullee hin qabu. Baachiin bara 2009 kiraanchii hojjechiifachuudhaaf leenjisii tokko na waamee kiraanchichallee deemee hojjechiifachuudhaaf nama na geessullee dhabee waan hin godhu wallaaleen nama na deeggaru dhabee nan dhiise. Ammallee nama na deeggaru hin qabu. Barumsallee nan baradha. Barumsa kutaa 6 baradha. Barumsa dandeettii isaallee osoo hin qabu nama na geesse na barsiisullee dhabee haati koollee amma na dandeessutti kutaa 1 hanga 5 duddatti na barattee dhoqqee keessa dhoqqeen jennee bokkaan jennee amma 5 na barsiiste. Amma 5 ergan baradhee kutaa 6tti darbeen booda bakka waan hin godhu wallaalee osoo dandeettii barumsaa qabu osoo tokkoffaa bahu kutaa 6tti illee dhiisee addaan kutee silaayona kutaa 12 gahu jechuudha. Na akkana deeggartanuu manni biyya kootii hundi keessanuu akkana deeggartanuu adaraa rabbii jedhaatiin deeggaraan isiniin bee. Amma barnoota too carraan si uumame barachuun barbaadda? Sirriitti barachuu fedhii barumsaallee guddaan qabaa dandeettii waa kalaquullee nan qaba jechuudha. Maal kalaquu dandeessaa? Waa makiinaatti sosocho'u tokkollee kalaquu nan danda'a jechuudha waanuma tokko. Kanaaf amma barnoota keetti deebi'uudhaaf waan ittiin deemtu kana si barbaachisa jechaadha. Kan biraa immoo barnoota kee jalqabuuf immoo wantoota tokko si barbaachisa maatii nama si gargaaruu hin qabu jechaa jirta. Amma viidiyoo kana namoota baay'eetu ilaaluu danda'a. Namnis akkasii gargaaru abdii guddaan qaba. Egaa obboloota koo bakka jirtanitti nagaan kun sinaa qaqqabu. Obboleessi keenya kun aanaa Dhiigibeerraa na iyyaafatee na bilbilee hanga magaalaa Jimmaatti dhufee na argate jechaadha. Bara 2003 balaan konkolaataan guddaan irra ga'ee lukti isaa lamaan hospitaala yuunivarsiitii Jimmaatti irraa murame. Mucaan kun egaa dargaggoo waggaa 17ti. Sa'aatiitti mana barnootaa haayiskuulii irraa gara pireparaatooriitti darbuu qabutti kutaa 6ffaatti barnoota isaa addaan kutee fayyaa uumamee osuma deemee mana barnootaa dhaquu guyyaa keessa akkas ta'e jechuudha. Kanaafuu namni rabbi isiniif laaffise obboleessa keenya kana bira dhaabannee wantoota isa barbaachisu guurnee fi akka inni barnoota isaa idileetti deebi'u gumaacha nurraa eegamu akka ba'an waamicha namummaa fi obbolummaa isinii dabarsuun barbaada. Anabdii Geetaachoo Abbabeen ture. Ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii.